Wayyaa lammiitiyyaa samaaluma taate maali rakkoon kan kee maal taate lammii koo miidhama kee ilaali gubati garaan koo kan duraan darbee of duubatti na deebisa dhumaatii lammiitiyyaattu anallee dhamaasa kanaaf hin dubbadhee waan duraan dagadhe waa'ee lammiitiyyaa lallabeetiin faarsa oromoof oromiyaan hunduu na caqasa martuu dhibee qaba garaa isaa keessa. Bara baraan tumamuu dhiiga dhangalaasan ajjiisan lammii koo imimmaan marfattee boossi ijji kan koo nuti taanuun daganne tagaafa calanqoo nuti taanuun daganne tagaafa aanole nuti taanuun daganne tagaafa hararge keessatti tagaafa hammarreessa wanta raawwatan nuti taanuun daganne tagaafa sawweena nuti taanuun daganne tagaafa boorana duguuggaa mooyyalee kan taate lammii koo ijaan isaan laalee yaa'e ilmaan koo amma sabuunallee waan gaddaa dhagahe baale gololchatti wanta raawwatame ajjeesan lammii koo rasaasan waadame. Baale jechuun biyya goota qabdu goota hedduutu jira kan akka waaqoo guutu goota hedduutu jira kan akka waaqoo guutu dhooras dhiira sodaa hin qabne kan onneen itti buttu osoo isaan jiraatanii lammiin koo hin dhumattu rasaasan hin waadamtu. Haji Adam Saddoo goota baddaa baale kan dhalatan gubbatti goota kana fa'a biyyeen nurraa dhaale seenaa hedduu qaba eenyutu wallaale. Gaafa nafxanyoota harkatti qabame xalayaa koo kana nafxanyaaf hin kennu je'ee karoorfate miima na fincaanii na fidaa je'ee gaafate. Rabbi na gargaarii je'ee karoorfate waraqaa barreessee harkatti qabate waraqaa maree nyaate wanti garaa keenya baate garatti nu deebite jechuudhaan dubbatte seenaa galmeeffate. Wanti gootichi hojjate Haji Adam Saddoo dhaloota garaa nyaate kan akka kiyyaa fa'a barumsa naaf taate lafarraa dhumanni eessa jirta jedhan goota akkanaa kana dhaloonni qubee ilma ati guddiste. Oromiyaan tiyya goota hedduu qabdi jaarra abbaa gadaa akka Bakar Waaree Jeneraal Huseen Bunee Kololee Aljii Cirri qabsoo hin gurguranii birriif hin bitamne goota akkanaa kana lubbuu isaanii dhaban. Yeroo gootonni kun jiran yoom akkana mudanne goota hedduutu jira Ilimuu Qilxuufaa kan akka Baaroo Tumsaa kan akka Daraaraa Guyyee kan diina ajjeese itti hare biyyee. Kan akka Baqqalaa Dawaanoo kan akka Laggasaa Wagii kan akka Mustafaa Harawwee kan sodaa diinaa hin qabne kan duraan gorre qawwee. Kan akka Alamuu Qixxeessaa kan akka Maammoo Muzammir kan akka Guutumaa Hawaas kan akka Hiramaaram Gammadaa kan yoo diinni isa argu romaan dubbanni sadaa. Kan akka Usmaayyoo Muusaa kan akka Eebbisaa Addunyaa kan akka Abubakar Muusaa kan akka Agarii Tulluu kan diinni yoo isa argu gadi jedhee shulshulu. Osoo isaan jiraatanii tumamneetiin ajjeefamneetiin saamamneetiin hidhamneetiin mirga keenya sarbamne dhiigni dhangala'ee yoomumaa hin bullu. Kan akka Mustafaa Huseen goota sodaa hin qabne kan Agaazii Xuruuree poolisii Oromiyaa ta'uun kan hojjetaa ture miidhama lammii isaa ijaan argeetii waan tureef rasaasa harkaa qabu Agaazitti gadi fure. Agaazii shan ajjeesee jaha ammoo madeessee Agaazii shan ajjeesee jaha ammoo madeessee goonni achitti dhalate seenaa gaarii hojjete kan seenaan isa galmeesse lubbuu isaa dabarte goota akkanaa ka'a biyyi nurraa dhaalte. Kan akka Nadhii Gammadaa goota ija barbadaa abbaan biyyaa Oromoodha yoomuu diinni nun bulchu jedheetiin dubbata anatu siif beekaa karaa kana deemtu malee kan jedheetiin nu doorsu nuti ittiin hin bullu jedheetiin dubbata goonni ija barbadaa. Kutaaleen Oromiyaa hundinuu ol ka'i Baaleef Arsiin ka'i Jimmaaf Harargeen ka'i Walloof Wallagga ka'i maalumaaf cal jettaa cal jechuun hin taane diina haa mormannu hunduu tokko taane. Lammiin koo dhumattee rasaasaan waadamtee akka sareetitti ajjeefamtee darbamte badii tokko malee lubbuun sii dabarte. Dubartiin gudeedamtee tuun lubbuun dabartee abbaa warraa irraa kophaa ari'amtee qabeenyi saamamtee osoo lubbuun jirtu mirga fi sarbamte.
biyya ofii irratti saamamtee tumamtee akka waan biyya hin qabne sodaadhaan jiraatte mana baatu galtus rasaasa eeggatte tokko lamaa miti waan lammiin koo taatu gaafa tokko galmeessee seenaan haa dubbatu.